irraa viidiyoo barataa jiru. Egaa haadha Najaatiif jechaadha intala bichuu deengaddaa ilmaan yatiima sadii guddistu kanaaf meeshaalee garaagaraa deeggarsa gootanii bituuf deemaan jira amma meeshaalee bitamanii fi wantoota isheef godhan deeggarsa gootanii iseedhaaf godhame gara boodaarra viidiyoo isaa akka badheenni hadhaa na hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najib, fayyaadha. Nagaadha miti. Akkami soomni bareedaadha. Abdi, akkam baroo jirta? Hajiko jirta? Nagaadha. Eshi, egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha. Egaa guyyaa irraa akkuma dheengaddaa viidiyoo gabaabduu wayii waraabee obboleettii keenya Aziizaa bira dhufee sin daawwachiise jechaadha. Mana akkasii keessa jiraataa turte. Waan baay'ee nama gaddisiisu ijoollee Abdii jedhama kun ijoollee ishee keessaa kun immoo Hajii jedhama kun dhiira isheen immoo Najaatii jedhamti. Seenaa Najaat gara boodaarra isinitti hima. Seenaa Najaat namni beekus na bira jira. Inni isin dubbata jechaadha. Waan nama ajaa'ibu hiriyaan koo Najaatiin ana dura yeroo baay'eedhaaf ni beekani. Waa'ee isheedhaan wal qabatu booda nutti hima jechaadha. Egaa guyyaa irraa akkuma jalqaba kaase deeggarsa isin gootaniif keessaa wantoota muraasa bitee fi dhufee asitti argameen jira. Wantoota bitee keessa kun mokorooniidha. Mokoroonii kiiloo 5 bitee fi dhufee mokoroonii kiiloo 5 kun immoo kun dubartiidha. Dubartiin immoo waan garaagaraa barbaachisa. Moodesiin bitee fi dhufee moodesii 12 bitee fi dhufee jira. Moodesii 12 kan isheedhaa bitame. Redeebiitu 12 waggaa tokkoof kan ga'u naannoo jedhu. Kun immoo moodesiidha. Dubartiin gaa ji'aan egaa akkuma beekamu uumamaanii waan namatti dhufu ofirraa eeggachuu jechaadha bitachuu hin dandeessu waan nyaattu illee hin qabdu. Garuu an moodesii kun deeggarsa isin gootaniif keessaa moodesii 12 bitee fi dhufee fideera jechaadha. Kun immoo qibaatiidha jechaadha. Dibata mataa jechaadha. Dibatni mataa kun ishee daa'ima isiitiifis isiidhaafis baay'ee barbaachisaadha. Dibata 3 fidee fi dhufee jira jechaadha. Dibata 3. Kun immoo saamunaadha. Saamunaa 5 fidee fi dhufee jira jechaadha. Saamunaa 5 kan uffannaatiifis hin ta'a. Dhaqnaanis yoo dhiqatan rakkoo hin qabu jechaadha. Saamunaa 5. Kun immoo zayita abbaa liitira 5 jechaadha. Kuni ruuzii kiiloo 10 jechaadha. Kuni ruuza kiiloo 10 jechaadha. Wanni kuni ruuzii kiiloo 10. Kun immoo barbaree shiroo fi ashaboodha jechaadha. Barbaree shiroo ashaboo kiiloo tokko fi ashaboo kiiloo 2 of keessaa qaba. Kun isaan sadan jechaadha. Kun immoo tamira jechaadha. Lafti kun raamadaana waan ta'eef faxiriidhaaf isaan waan barbaachisuuf tamirii kiiloo 2 jechaadha. Tamirii kiiloo 2 fidee fi dhufeen jira. Kun tamiriidha jechaadha. Kun immoo daakuudha. Daakuu furnoo jechaadha. Daakuun furnoon kun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef daakuu furnoo kiiloo 10 jechaadha kuni. Kun immoo xaafii kiiloo 50 jechaadha. Xaafii kiiloo 50 xaafii adii kiiloo 50 kun jechaadha. Sadarkaa tokkoffaa jechaadha. Kan biraa immoo asitti birdilibsii koonfartii jechaadha. Ansoolaallee of keessaa qaba. Birdilibsii koonfartii kuni ansoolaas of keessaa qaba. Uffannaa boraatiillee kan of keessaa qabu jechaadha. Fidee fi dhufeera jechaadha. Kunoo kun tiraasii qabaat uffannaa tiraasii yookaan tiraas carqii jedhamu of keessaa qaba jechaadha. Kan uffattanii bultu kana booda qorri isin hin rukutu. Kan biraa firaashii kanaa fi ansoolaan kun bitameera. Kunillee ansoolaadha jechaadha. Kunis ansoolaadha. Alanni kun xuraatu inni kun miicamee inni kun jijjiirame jechaadha. Kunis ansoolaadha. Kun immoo birdilibsii ijoolleen uffatan jechaadha. Kana kan ijoolleedhaaf hin bite. Atiif najuun isa uffattu kun immoo kan ijoollee jechaadha. Kan ijoollee biccuu kanaati. Kan ijoolleedhaaf bitame jechaadha kuni. Kuni masgajaadha itti sagaddaa. Masgajaati itti sagaddu yookaan musallaa jechaadha. Musallaa itti sagadamu jechaadha kun. Egaa hanga amma gara boodaarra walitti qabdee hunda keenya eebbista. Wantoota kana sii fidee dhufeen jira. Yeroon akkanatti si ilaalu immoo Najaatiin egaa
akkamitti akka jirtu beekamaadha. Ijoolleen kee barataan jiranu. Kanaan wal qabsiisee huccuulleen qabanu. Huccuu isinitti uffisee ka'een yaada keessa sirraa fudha. Uffata naa uffattu amma. Uffata bitameef keessa kun abdiidhaaf bitame jechaadha. Kun abdiidhaaf bitame. Abdi kun sii bitame shi. Kan kun abdiidhaaf bitame surreedha. Surraamni kunis kan abdiiti. Sii bitame shi abdi kun. Kun abdiidhaaf bitame. Kun immoo hajiidhaaf bitame. Haji kun sii bitame shi. Keeti shi kun hajiidhaaf bitame. Elaa kunillee hajiidhaaf bitame. Kunis hajiidhaaf bitame shi. Kun agartee sittan uffisa amma shi. Abdi ቁጭ በል Okay. አብዲ ቁጭ በል Kun immoo najaateedhaaf bitame jechaadha. Najoko sii bitame shi kun. Kun najaateedhaaf bitame shi. Sin uffatta amma shi. Kun immoo sii bitame. Ishi kana amma uffattee nu agarsiista shi. Kun sii bitame. Kunis sii bitame caammaan jechuudha shi. Caammaan kunis sii bitame. Caammaan kun immoo najaateedhaaf bitame. Ishi najuko shaashiin kunis sii bitame. Kunis kun shaarbiidha kun shaashiidha. Ani ijoollee lamaanitti nan uffisa. Isin lamaan immoo keessa gala uffadhaa kottaa. Uffadhaa kottaa. Hataan ijoolleetti nan uffisa. Uffadhu darbii. Qoy fedhi na bir. Naju dhaqi uffadhu kottu shi. Bareeda. Gammadeetta. Gammadeetta. Baasi. Kuni xurateera miicama shi. Shi baasi sanas. Kaat. Kun hanga ammaatti kun mana Aziizaa keessa jirra, mana haadha Najaat keessa jirra, mana Najaat Fayi keessa jirra. Deeggarsa garaagaraa isin bakka garaagaraa teessanii deeggarsa gochaa turtaniif maqaa kootii fi maqaa hordoftoota kootiitiin baay'een isin galateeffadha. Baay'ee hunda keessaniif kabaja guddaan qaba. Obboloonni koo bakka garaagaraa teessanii hirmaachuudhaan na gargaartanii obboleettii keenya kana akka gargaaru gochuu keessaniif kabajaa fi jaalala guddaan isinii qaba. Hunduma keessanirraa Rabbii isinirraa jaalatu. Egaa har'agaa gammadaniiti kan jiranu meemee kot meemee maaltu itti dhaga'ame meemee fudhu maalootti kennine ba'uu dhiisama. Egaa Najaat nagaadha miti Aziiza fayyaadha miti meegaa Raamadaana kana akkamitti soomaa jirta? Gargaarsa keessanii giidoo keessanii. Giidoo Rabbiiti. Rabbi sinirraa jaallata. Gooftaan inni danda'u jazaa keessanii. An danda'e sin kaffalu. Egaa gaafa na argituutii natti rakkataa jirta. Leengadda akkas cinqamtee dhuftee na gargaartee deemte. Adda immoo maal jedhee gammachuu addaa immoo beeka inni ibsu. Inni namaa ibsu duuniyaa kiraasii fa'aa ibsu. Isinii fa'aa ibsu akka jirtanu. Natti rakkataa jirtan kun. Gooftaan immoo duuniyaa kiraa keessanii fadhaabatu. Jazaa keessan danda'e sin kaffalu. Gammachuun mammana jedhee wanta ni maddu hin jiru. Waan hunda barsee keessaayis jechuudha cimaadha. Alhamdulillah rabbil alamin hin darbamoo sadii qabaate. Meegaa mee wanta akkanaa kana dura sii godhamee beekaa? Sii godhamee hin beeku. Amma si dhukkubaa siin mee maal keessi dhukkubaa? Muka akkamii guurte? Hojii hojjechuudhaaf? Jechuun ijaarama kana guddisuu. Ijoollee guddisuu jettee muka guurte ishee? Qoraan funaana. Qoraan funaanee dhufeenyaan mukuma kana saafurree burree itti baadhan jechuun. Alan baadhu dhaqeen kufe. Sumatti kufetti amma sadii. Isumatti ittuman baadhe natti hin beekamu. Macarrashin kufee waan fudhadhee baasuu hin dandeenye hiixadhee nyaachuu. Hiixattee illee nyaata? Bakka waa tokko nyaadhes wanta nyaadhe naan sifaa. Onnyaa dolna deebisaa.
Hammam ture ergasii dhukkube? Waggaa lama wayii qabee. Waggaa lama akkamitti jiraata turte reetu? Bakka isumatti taaggalaanyatu man jiraadhu booddee siin kun badde laa macarrashaa irratti. Eessatti baddi? Baddee ji'a karaa jireen kana turte. Achiin ituman boo'ee maraadhu ituman boo fidanii monaa deebisanii. Eegan monaa deebisanii kaane ilma baddii calluma jettee. Macarrashaa irratti haala jirtu bakka anis akka fintinaa jedhu isin bakka hojii kanatti achi baatee. Maxaalaan jedhu dhalana dhuftee mana galuu jammarte bakka. Dhalana hin bahin jedhu. Nama diddee deemtee hin baddee booddee bakka utuma rabbiin kadhadhu utuma rabbiin du'aayii kadhadhu rabbiin manaa qajeelchee mana galuu jammarte bakka isin huqqatu gootee na qabdee na jiraachisuu jammarte. Haadha lafa jeesha wayii hin caalan bakka eeguu magabbaatee sirriitti hojjettee walgattee na jiraachisuu jammarte. Ganaatii kaasee isaan duratti garuu qoraanumaan ni gadhii isheen harkatti bitatee bade qoraanumaan hin jiraadha. Okay, bareedaadha gaa wanti hunduu ni darbaa. Mee gara fuulduraatti immoo mee otoo haalli sii mijeeffamee hojii akkamii hojjechuu dandeessa meetu waa wayii sii yaadnee sii qopheessine hojii akkamii hojjechuu dandeessa mee? Maatiin hojjedha argama. Yoo amma fakkeenyaaf nama maal Akkana birataa hojjetadhe. bira teessee nagaruu hin dandeessaa? Inshaallah gaa yoo rabbi jedhu si gargaarra. Naju kottas godhime. Naju umuriin kee mee? Waggaa 8? Mee gaa akkuma mammaan kee natti himteetti ji'a 5 wayii baddee bakkee turtee tureedhani. Eessa turteetu baddee? Mana namaa jiraata turte? Qaalatti weetii na fudhattee. Si fudhattee deemte? Sana booda amma fakkeenyaaf ati dhuftee haadha kee haati kee manatti kuftee obboleetta qotisuu 2 qabdaa. Mammaan kee immoo dhukkubsattee mana ciistee turte. Mee ala Jimmaan asii kaatee fagoodha gaa yoo xiqqaate kiiloomeetira 3 ol ta'a amma Jimmaatti asii jechuudha. Jireeniin jala jirra miti amma gaasii kaatee amma itti dhaqxutti miillaan deemtee dhaqxa turte? Taaskiidhaan anaasitti na fuute. Si fuutee? Eshi. Katamaa dhaqxee maal hojjetta meemee? Katamaa dhageessu maal goote? Daabboo naa bitaa itti namaan. Namni immoo birrii sii kenna? Birrii yeroo isaan sii kennan ati immoo waan nyaatamu bittee dhufta jechuudha. Birrii fudhattee dhuftee? Ergaas keeyyiin bitadha. Haa jee asii gara safara kanaa bitatta? Safara kanaa daabboo bittee obboloota keetii fiddee dhufta miti? Biddeenaaf shiroo. Biddeenaaf shiroo bittee dhufta? Ishi. Meemee birrii guyyaan ati harka duwwaa waan birrii dhabdee harka duwwaa galte jira? Qanii tokko qaba. Birrii waa tokko dhabdee galte? Birrii tokko qabdi fuudheen gala. Birrii tokkoon san egaa waan tokko waan ittiin waan bitattu dhabdee ala dhuftu maal goote mana dhufte egaa waa bittee hin dhufne miti gaafa san maal goote egaa inni obsitee nama dhufte ala argattu garuu shiroodhaaf biddeen bittee dhufte asitti ofii keetiif hojjettee jaraaf inni taphiti. Isiinis wajjin. Garuu gadi baatee hojjechuu hin dandeessu mammaan kee miti. Egaa gara fuulduraatti amma mee maal hojjechuu barbaadda mee maal ta'uu barbaadda labattee kaasatti barumsa? Amma doktara. Doktara ta'uu barbaadda? Doktara taatee hoo? Nama akkamudha. Nama akkam ta'a haadha keetii kanaa mee maal goota haadha keetii? Ilaamee wantuma barbaachisu godheefanii innaa sinaa gahaa jette. Amma garuu haati kee waan hunda haadha kee hin gargaarta jechaadha. Meemee amma asirraa kaatee ala gadi buutu Jimmaan geessu naannoo seentaraal kana fa'itti argamtedhaan yeroo baay'ee namaan birrii naa kenna itti nama kadhatta haadha keetii itti obboloota keetii itti jechuudha. Mee achitti takkaa beeloftee waan nyaattu dhabdee rakkattee beektaa? Achitti namni naa bita. Namatu sii bitaa? Okay. Guyyaan ati achitti jechuudha. Namaan waan argattu dhabdee achitti wanti rakkatte jira achitti magaalaa keessatti? Jira. Maal rakkatte? Hin beelofte jechaadha. Amma gaa kiyyaan hin beektaa baajaa shufeerii kiyyaa beektaa kiyyaan halkan wayii si argee ture itoo ati maal gootu si arge kiyyaan jechuun gara manaa dhufuu jettee birrii homaa dhabdee waan itti waa bitattu dhabdee yeroo ati rakkattee mana nyaataati illee nyaataa fi fudhachuuf akkaataa itti rakkattu jiradhaan mee dhuguma wanti sun maal godhaa turte mee? Biddeena dhaqeen gaafadha. Mana nyaataati hoteelaa jechaadha. Sii kennu isaan immoo
Yoo dhabame hin jiru jedhu yoo jiraate immoo feestaalii qabdaa naan jedhu. Feestaalii qabdaa feestaalii sii kennu. Haala sanaan immoo haala keetii fidda jechaadha. Ishi. Abshir bakka gara fuulduraatti immoo gargaarsa barbaachisaa ta'e sii goona shi. Baajaajii halkan sitti dhiyaan gasaa sadiitti waan ittiin dhuftu dhabbii rakkattee beektaa? Miilaan dhugaafii gaafatu. Bineensi karaa si rakkisuu dhiyaatu fagoodha magaalaa keessa baay'ee fagoodha bakki kun. Miilaan dhufa kaafatu. Sodaattu ala dhuftu. Sodaata. Sodaataatuma dhuftaa? Yaa Rabbi na gargaari jedha. Yaa Rabbi na gargaari jechaa dhuftaa? Abshir. Egaa waan kana wal qabatee obboleessi koo konkolaachisaa baajaajiiti. Naannoo seentaraal hoteela seentaraalitti mucaa kana ni argaa. Innis nafaana jira akka carraa hiriyaa kooti. Kiyyaa dhugaasaa jedhama mimee kiyya. Garana kottuuti waan isheedhaan wal qabatu waan beektu mimee waan si mudataa ture nutti mimee. Dhaggeeffattoonni keenya akka beekanuuf mimee naa ibsiifme. Sossobee. Najaafi bakka hojii kottan beeka. Bakka na jedhutti yeroo hundan argaa. Innis nu dubbistee wajjin taphatti. Akka hojii kana hojjettus nutti himtu turte. Sababa maaliitiin akka hojjettus nutti himte turte. Haati koo gadi baatee hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf natti jiraachisa jettee nutti himaa turte. Sababa sanaan hin beekna. Rakkina ishee hin beekna. Mimee Najaatiin karaa irratti argitee takka yeroo siin waa rakkattu agartee beektaa? Guyyaa baay'een arga yeroo hundan nan arga daabboo naa bitaa itti nama finnee gaafa dhufnee buusuudhaaf jennu daabboo naa bitaa jettee kadhatti. Yeroo sana nan argina guyyaa tokko akka carraa ta'ee galgala naannoo sadiitti sa'aatii sadiin booda osoon galaa jiru karaa irratti arge naannoo mana fashaatii achii fudhee tanan amma GPSitti wajjin hin deemee jechaadha. Na yeroo baay'ee hin galgaleessin jedhee yeroon itti ishee gorsuu jira. Shaqqallee waan arganne yeroon itti ishee jechuudha. Na waan baay'ee dabarsite mucayyoon kun waan baay'ee dabarsite yeroon itti isheen mana namarra deemtee hoteelarra deemtee bullee kadhattee bullee fabaattee dhuftu jira. Naannoo sa'aatii sadiin booda feestaalatti baattee bullee feestaalatti baattee amma sa'aatii sadiin booda wal argine achii fuudheen bakka tokkoon ga'ee otobbuus galii jedha yeroo akka isheen duriyoota adda addaa wajjin illee isheen miineef galii. Saati kanaan booda iddoo kanatti si arguun qabu galii jedhe yeroo itti ishee gorsu. Na baay'ee kan nama gaddisiistu kan nama gaddisiistu. Ma akkamiin si gargaara namni si barsiisu illee jira nama si barsiisu bira dhaqxee barachuu dandeessaa jennee gaafanneerra. Gaafa gaafannu haadha koo itti gatee tanan naqaami. Haadha koo kan jiraachisu waan ta'eef isheen gadi baateetu hojjetattee jiraachuu hin dandeessu. Anatu jiraachisa waan ta'eef deemuu hin danda'u. Jettee yeroo itti isheen nu deebisu jira. Ishi galatoomii kiyyaa dhugaasaa. Ishi galatoomii waa'ee si akkati naaf ibsitu barbaadetanii. Egaa hordoftoota koo dhageessaniiti kan isin jirtanii. Akkaataan jireenya isaanii, akkaataan jireenya ishee, akkaataan daa'ima isaanii ittiin guddisan naju baay'ee nama gaddisiisaa akkuma amma agartan jechaadha. Naju gara fuulduraatti egaa akkati kadhattu hin barbaadu, akkati daabboo naa bitaa jettee summuniif shilingii nama gaafattu hin barbaadu. Inshallah ya Rabbi jedhee barumsa kee hin baratta. Hojii mammaan keessa hojiin jalmaru kana booda manaan baatanu qulqullina keessan eeggattanii kitaaba garaagaraa isiniif fida. Kitaaba dubbisuu qabda ishee. Kitaaba dubbistaa abdiinis mana barumsaatti galee barachuu qaba ishee. Fuulduraatti jechaadha. Meemee egaa ijoollee kee kan hojii hojjettee barsiifachuun barbaaddaa yoo ta'u hojiin siif baname. Barsiifatta jechaadha. Mana kana eenyuuti? Kireeffatte? Toluma si teessaaru? Tola kadhattee taarta? Naa eegi jedhanii tola si teessisanii? Jechuun ergasiif tola wayii gama sanaatiin taa'u. Abbaan baay'ee jedhanii cinqinaa. Laqaalan keessa ta'e dhufee barree irraa fudhata. Naa baay'ee keessaa siin jedhe. Ati boodiin naa barree irraa cabse. Mana fudhachuuf jedhee achumaan barree dhufee irraa achumaan siraayyuu barbaade ammas tolli naa argamu. Tola gargaartee teessa. Gaafa duraan itti galu isa itti nagalcha achumaan tola ta'e booddeen mamma sabbaan ala dhufee jedhu waata qalbii isaa jedhee. Si yazzaneetuma deema. Rabbi sarraa jaallatu abbaa mana kanaallee egaa. Mee ijoolleen obboloonni koo bakka garaagaraa ta'anii deeggarsa kana sii godhanii mee maal jettaan mee obboloota koo bakka garaagaraa biyya garaagaraa ta'anii deeggarsa kana sii godhanii mee maal jettaan? Gammachuu
guyyaadhaan itti nagammachiifan jechuudha. Isin immoo jechuudha duniyaa kiraa jechuudha. Kan dhuma hin qabne kan cita hin qabne heebbi kun guyyaan adhaatii kaase guyyaan adhaa isin itti nagammachiifan kun jechuudha. Isinii amma gaafa aakiraa illee dhaqanii jannata firdoosiin jiraatan rabbii koo kadhadha jechuudha. Duniyaa irratti immoo gufuun karaa keessaa hamaan guyyaan tokko fira jiraati, aantee jiraati, ilmoo jiraati. Akka guyyaa tokko hamaan akkanaa jiran hin qabne rabbiin isaa eegadhaa. Inshaallah biisinillah ta'ala. Rabbiin immoo jechuudha karaa ittiin isin asabdaniin olitti rabbiin immoo akka isin qanansiifattu ammas rabbii koo irraa nan barbaada. Isa sabdaniin olitti jechuudha. Duniyaa firaa immoo keessanii qananii ilmoo keessanii qananii isa nabira isin nabira jirus isa biyya qaraa jirus rabbiin immoo dhukkuba guyyaa jiru kana baallee lafa jarra ejjetan illee akka bakka jiraanne jenne rabbii irraa na kajeellaa rabbiin immoo bismillaahi duniyaa kiraa immoo akka isin naaqanan buutane inshaallah rabbiin taa'ammas isinii nuuf ankaddaa viidiyoon kan qabu kanuma kan biraa wanta qabu hin jiru inshaallah biizinillaahi ta'ala rabbiin immoo bakka lafa isin deemtan irratti lafa isin dhaabattan irratti gufuu akka inni karaarraa isinii dabsuun rabbii kun nan kajeela ammas guyyaa tokko akka irratti inni isin erguu miti ilmoo keessanii fira keessanii nama biyya anaa miti nama biyya afur rabbis na godhu bismillaahi mata hundaa kan ka'ee dhaabatu mangistii hundaa lama hundaa isin godhu bismillaahi mangistii alamaa rammaan isin godhu inshaallah isaa asii miti mangistii alamaa beekamaa wanta duniyaa irratti kan keessan ta'u bismillaahi duniyaa kiraa moraamaan isin qanansiifatu tuan ittiin nasabee tun ittiin beekinna qanansiiftanii bismillaahi isinis immoo kana sabdanii olitti raamaan isin nasabee olitti immoo dabalee gammachuu malee kan guyyaa adhaallee guyyaa jimawaati bismillaahi rahmaani rahiim malee kan sa'aatii kana waqtii asirii kana dhaabbatee dhaggeeffataa jirullee immoo na gargaareetti isinii buutee jechuudha bismillaahi baabii isaa banee isinitti agadhiisu duniyaa kiraa duniyaa akiraatti illee baabii jannatal firdoos awwalli keessana taasisu bismillaahi akira duniyaa irratti immoo beekamaani fira keessanii isinitti dhagaabiin illee beekamaa raamaan isin godhu bismillaahi obboo duniyaa kiraa qananiyaa wantan godhu jiru kanarra rabbi situ bukkee jaraanaa dhaabadhu yaa raamaan koo bukkee jaraanaa dhaabadhu yaa ilaahi koo ittuun beekine tun hin nasabin tokkichaan na qanansiiftanii innis immoo raamaan koo tokkichaan isinitti haa nyaadhaa taa dhugaa anaa taa'ee nyaachuu taa'ee dhuguu na hawwitanii aara galfachuu koo na hawwitanii hawwiin hin dhumne immoo isiniif raamaan biraa isiniif haa ergamu koo bismillaahi ibboo gooftaan inni nu warii qallaqee ka'ee tokko rakkisee tokko kana keessan ammas immoo bismillaahi sadaqaa guddaatti ibboo raamaan isiniif halakkaa'u somna danaa immoo bismillaahi raamaan raamaan Adana kaasee amma eegara amma dhumaatti kan keessan lakkoofsa taasisan irraa Modu kubano din arge. Asili ni sinirraa adabdu. Wanti ijaamaan isin laattu immoo bismillaahi gufuu karaa keessaa taatu. Wanti isiniin tolle immoo bismillaahi hawaatti isin annaasabdu baqxee dhumtu bismillaahi. Wanti ibboo isin assaduudha sharrii isinitti assabuudha ibboo isin jala deemtu bismillaahi rahmaan rahiim buqqisee raamaan isin jala adabsu bismillaahi. Buqqisee isin jala adabsu ibboo ani beeku yaa raamaan konko beekaan sii gooftaa ko obboona asabdanii. Nakanan siftani karaan beene karaan seene karaan beene isin nakanan siftani tokkichummaa taate obbo torbee najjii irratti argamuudha bismillaahi nan isinii kadhadha torbee najjii dhaabatuudha bismillaahi obbo nama rakkataa immoo beelaa karaarra jiru ammaayyuu bismillaahi rahmaan rahiim obbo isinirraa fi fira keessanirraa fi ammaa isa karaarra jiru saddaquudha wanti ani isinii kadhadhu dhaabattanii saddaqattanii duuniyaa kiraa qananii'uudha bismillaahi rahmaan rahiim duuniyaa kiraa qananii'aadha bismillaahi giidoo rabbiiti maleekata isaatii satta'ita waan isaa isatti ta'u ani filaama isaa isatti ta'u yaa rabbi yaa Allah karaan beekne karaan seene jara kana gooftaa ko fooqii banaa kaayinaa qanansiisi gooftaa ko yaa rabbi yaa Allah niyyaa jarri niyyatanii walitti gooftaa ko yaa rabbi yaa Allah
خيرين بوسنتين دبين شرين سن النرجين خيرين سن النبين بسم الله دنيا كراكات أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى جيدو ربي جيدو قوتي متي ربي نسني كتير راما ما سجنوا لا لتسني فقوتو بسم الله تعالى فلان وأن ما قال أما قافا كراجي متفهم قبراني تسني كتشونا رانجي بسم الله أما لا كراجي متي أما فندق ربي لكتان kadang kampung itu begini. Wan pergi nama anak punya wan obbolan nama obbolesi ujini nalatan nama anak punya nama obitani. Wan pergi gara-galena lada singgara galtani nalatani. Obbo kairing gara-gale isina lalu. Sherrin moni isla gara-gale silalu betta dedu. Sherrin itu betta isina dedu. Dunia kerabo karani nasam ni obbolan ko wana anak punya nama obitani wana bangko. Pergi ko na anak punya isina obitani na kanan sifatani. Dunia keratanya ada jol. Dunia umri ke sangke sama barakah Bismillahirrahmanirrahim. Umri ke sani mo ya Rabbi amajini ni fadun tau. Kan sharri ni sinin nagar, kan immo amani sinin nargine, kan khairi ni mo sinin darbine gofta. Rabbi dunia kerasina umri ke sangke sama barakah inshallah bismillah taala. Rabbi ni sinak anan sifatu. Gofta nak kabekun jatuh. Ya Rabbi ya Allah. أنت النسبني أنت ياني أتونت النسبين أتونت النتيارين في الدنيا أنا سيفتني دنيا كراسنا كنا سيسو كون سوما جركون بسم الله الرحمن الرحيم سوما كنا سيفتني سوما كنا نكورسي تاني سومني دو فيكوني بابا أوغا دو فيتني سنتك أنا نيا سنتك كوري سنتك كوفي دو جيسي غاراني سني جو غوتشا جيساني شرين مو بسم الله الرحمن الرحيم يسن الراد أبا تقول بسم الله الرحمن الرحيم أبا إن شاء الله دبني كيسا فندورين كيسا بكين كيسا ملكا كيري تيني جمو ملكا شرين مو سن النرجين ملكا كيري سن النرجين بسم الله الرحمن الرحيم بكا كيري كابران بيكي دنيا كراسنا كنا سيباتي أما بيقول أمانكو كدتي أما لنا لكنا بيكي اللهم صل Egaa waan asii fide keessaa waan irraanfadhe ijoolleen kee kuni hoteela garaagaraarraa bullee namni nyaatee hambisa sii fidaa turte ati dhukkubsatte har'a ga'an immoo soomaa jirtu ijoolleen kun tarii waa kajeeluu ollaarraa waa arguu danda'u waan ta'eef foon sii fidee dhufeera ishee ijoollee keeti affeeliiti kunuun foon sii fidee dhufeera. Affeeliti ijoolleedhaa kenniif ishee affeelii fatirii kanarratti kenniif ijoollee keetii ishee. Egaa obboloonni koo bakka garaagaraa teessanii biyyoota garaagaraa keessa teessanii Awurooppaa keessaa Ameerikaa keessaa ardii biyyoota Arabaa keessa bakka garaagaraa teessanii obboleettii keenya kan haadha najaatee kana gargaartan rabbi sina gargaaru gaafa guyyaa cinqii rabbi cinqii keessaa sina baasu afooshaan dubartoota shanan gibee biyya Jarmanii keessa jirtan obboloonni koo biyya Jarmanii keessa jirtan biyyoota Awurooppaa biyya garaagaraa keessa hunda keessa waamuu hin danda'u sababni isaa baay'een keessan deeggarsa garaagaraa kan namoota garaagaraatiif godhaa turre keessatti na gargaaraa turtan na faana dhaabbatanii obboloota keenya qaama miidhamtoota baay'ee harka qalleeyyii baay'ee nama manatti kufan baay'ee na faana gargaaraa turtan waan ta'eef hunda keessan maqaa waamuu hin danda'u noof kolchaan siniin jechuu barbaada amaanaan keessan bifa kanaan obboleettii keenya haadha najaateefi kunoo geessinee jirra rabbi sin irraa jaalatu ulfaadhaa kabaja guddaan sinii qaba jaalala guddaan sinii qaba gara fuulduraatti immoo amma xiqqoo wayyoofteetti waan ta'eef mana yaalaa yoo see barbaacha mana yaalaa geessinee yaalchisnee akka isheen hojii jalqabduuf hojii dhuunfaa ishee yoo xiqqaate illee kuduraa muduraa yoo xiqqaate shunkurtii illee yookaan daldaluma horii bannee fi akka isheen bira teessee daldalattee ijoollee si barsiifattu haala kan waliin mijeessinuuf akka ta'u gamanumaan waamicha sinii dabarsuun barbaada baay'een sin kabaja baay'een sin jaalladha bakka jirtan maratti biyyoota garaagaraa kan jirtan dhibee zamanaa kan rabbi sin irraa qabu assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. أنا سنن بسم الله وكذب كان ربي سنايكو بسم الله مو وانا صدقني نولت مو أرجعتي جمداتي أكنا جمدتي تاني مو جمدتي مجاني سنتلقى بسم الله أرجعتي مو أما سنو كان الرجال بدي رامان أرجعتي سني فكان أكو
dhukkubni zabanaa dhukkubni bu'uu jiru dhukkubni bu'ee jiru isin hin argin. Dhabama biroo bakka isin dhaabatan hin dhaabatin. Bakka isin geessan hin ga'e dhukkubni isin baranaa kunis ta'e itti bu'ee inni dubbaa ta'e isa fuuldureerra raamaan isin hin argin dhukkubaan. Khayrii guddaatti murabbi isiniif akka falu raamaan jazaakumullah. Amin egaa baay'ee isin galateeffadha baay'een isin jaalladha ulfaadha horaa bulaa deebanaa na hordofu keessaniif galatoomaa abdii geetaachoo abbabeen ture magaalaa Jimmaarraa nagaatti.